oduu ajaa'ibaatiin isinii qaba guutuu viidiyoo kana daawwadhaa walii dabarsaa akkasumatti yaada keessan itti barreessaa. Eega President Donald Trump aangoo taraa lamadaatiif moo'ee booda aangaa'onni biyya addunyaa biyyootan adda addaa akka aangoo isaanii gadhiisan ni beeytanii kanneen irraayis isiniifin himuutaa itti dhiyaaddaa. Eega President Trump aangoo irra dhufe booda paarlaamaan biyya Jarmaniidha no confidence vote chaansilaraaf godhaniiti akkasitti chaansilara kuffisanii haaretti paarlaamaa filannoo godhuudhaaf deeman. Akkuma Jarmanitti Faransiis no confidence vote paarlaamaa keessa godhanii akkasumatti humna pireezidentiidha dura laaffisuudhaan haaretti filannoo godhuuf deeman. Roomaaniyaan filannoo godhanii namni tokkollee moo'uu dadhabee haaretti filannoo lamadaa godhuudhaaf deeman. Kunis gartee humna adda addaa lamaatu Roomaaniyaa keessatti wallalaa jira. Saniis warra Westiitii fi warra Iistiidha warra Raashaafaa jechuudha. Aastiriyaa ammallee Yurooppuma keessatti Aastiriyaanis namni gartee guruupiin paartiileen adda addaa aangoo fudhachuu dadhabdee duraan coalition government ijaarranii tattaafatanii turan. San ta'uu diddee haaretti filannoo godhuudhaan yeroo ammaan tanaa warreen gartee takkaa'uu faarraayit jedhanii hingaa Yurooppitti warri faarraayitidha aangoo fudhachuuf deemaa jedhanii odeessaa jiran. Kunis mootummummaa gartee kollaapsi taaterraaye. Itti aansuudhaan karaa Kanadaati. Akkuma oduu keessatti guyyaa isinii hime Prime Minister Kanadaadha hujii isaa gadhiisee akkasumatti paarlaamaan isaaniitis hujii dhaabee jira. Kana jechuun paarlaamaan akka jirutti suspendii tahee haareetti maarchi 24 filannoo haaree godhanii Prime Minister haareetti filachuudhaaf deeman. Kanumatti aansuudhaan Trinidad and Tobagonis Prime Minister isaanii aangoo gadhiisee itti aanan takkaa'u kan paartii biraa aangoo fudhachuudhaaf deema. Kunis oduu guyyaa lama dura baaterraaye. Tan dhumaa akkumaan amma dura isin himaa ture tan South Koreaadhaati. South Koreaan inumaatu Prime Minister 3 torban lama keessatti filatte jechuudha. Ammaan tana Prime Minister duraanii san qabuudhaaf ilaamaan tana itti tattaafachaa jiran. Garuu mootummaalee kufte keessa isinis takka. Egaa faranjiin waan akkanaa tanaan kuni aksidentiidha moo kuinsidensiidha jettiin. Isinoomee maal jettanii wanni tuni gartee ajaa'iba. Eega Donald Trump aangoo fudhate booda mootummoonni dilli kun gartee aangoo irraa bu'uun isaanii takkaa'u gartee jijjiiramni biyya isaaniitti dhufuun maal isiniif fakkaata? Koomentii teessan takkaa'u yaada keessan barreessaa irraa mari'annaa.